Nagaan fi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftoota Webelubbuu koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha. Baga nagaan gara chaanaalii kootii dhuftanii warri maatii koonaaf taatanii hanga har'aatti na jajjabeessaa jirtan hundumti keessanuu galata guddaan irraa qabdu. Akkasuma warri haaraan gara chaanaalii koo dhuftanii baga nagaan dhuftan nooraa seenaa jedheen jira. Webelubbuu koo seentanii sabiskaraayib gochuu hin dagatinaa. Commentis goda galatooma isiniin jedha. Guyyaa irraa kana wanta baay'ee nu barbaachisu fi wanta baay'ee gaarii ta'e tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Baay'ee itti fayyadamee baay'ee tokko wanta na gargaaree wanta ofii kootii baree isiniifis share gochuuf dhufe jechuudha. Isinis immoo akka itti fayyadamtanii baay'ee tokko jaallattan abdii fi amantiin qaba. Innis maali application afaan barbaanne nuuf hiikuu danda'udha jechuudha. Baay'een keenya biyya Arabaa keessa hin jiraanna garuu afaan isaanii dubbachuu dandeenya malee barreessuu fi dubbifachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf haala salphaa ta'een akkamittiin akka afaan isaanii isa dubbachuu dandeenyu akkamittiin akka dubbifachuu dandeenyu appii nu gargaarudha jechuudha. Kanaaf application kana asirraa ilaaltanii hundumti keessanuu daawunlood godhataniitu akka fayyadamtan baay'ee jaalladha. Anis immoo baay'een itti fayyadamee baay'ee tokko na gargaaree jira. Wantumti biraayyuu wanti dubbisuu yoo nu barbaachisu baate bilbilli keenya meseejii garaagaraa yoo nuuf ergu meseejicha sana dubbifachuudhaaf ni rakkana jechuudha. Kanaaf haaluma salphaa ta'een meseejii afaan Arabiffaatiin nuuf ergame akkamittiin akka hiikkachuu dandeenyu afaan Amaariffaatitti appiin gargaarudha jechuudha. Appii baay'ee tokko bareedaa fi baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokkos immoo hunduma keenya nu barbaachisa jechuudha. Afaan Arabiffaa qofa osoo hin taane afaan baay'ee afaanota jiran hunduma isaatiiyyuu appii nuuf hiikuu danda'udha jechuudha. Kanaaf hundumti keenya bufannee itti fayyadamnu naamsa kootee gara application'ichaatti osoo hin deemin warri chaanaalii kootiif haaraa taatanii chaanaalii koo sabiskaraayib godhaa na deeggaraa like godhaa na jajjabeessaa isiniin jechuu jaalladha. Somaanii galatooma. Gara appichaatti deemna. Application'ichaa ani daawunlood godhadheen qaba bilbila kootirraa. Isin immoo Play Store keessa seentaniitu daawunlood godhattanii itti fayyadamuu dandeettu jechuudha. Appii baay'ee salphaa fi baay'ee bareeda ta'edha. Walumaan daawwannaa gara viidiyochaatti. Application'ichi kanadha. Maqaa isaa asirraa laaltanii buufachuu dandeettu jechuudha. Akkanatti isiniif banaa. Iddoon kun yeroo sagaleedhaan akka isin dubbatu feetanidha jechuudha. Kun immoo sagalee fi barreeffamaan illee jechuudha. Lachuun fayyadamuu dandeettu isin dursa kan isinirraa barbaachisu appichaa bilbila keessan irratti daawunlood godhachuudha. Ani bufadhaa wanta hin qabuuf Play Store keessa dhaquun nama barbaachisne. Kanaaf asumaan isinitti agarsiisa. Isin immoo Play Store keessa galtanii buufachuu kan dandeettu jechuudha. Play Store immoo isin didee Google keessa isiniif bu'a jechuudha. Maqaa isaa bichaa seeraan ilaala. Maqaan isaa immoo isiniif hin galle ta'ee YouTube koo jala silikaa achi keessa seentanii hidhatanii buufachuu dandeettu. Buufatanii itti fayyadamuu dandeettu jechuudha. Gara hojiitti yeroo dabarru kuni ani kanaan dura Ingiliffaa badaa dubbisuu ni haadha goowwadee badaa dubbisuu hin danda'u. Isa san gara Amaariffaatitti hiikachaa ture jechuudha. Isin afaan barbaadan afaan isiniif hin galle baay'inaan hiikachuu dandeettu jechuudha. Afaan Oromoof bichatas keessa hin jirre malee hundumtuu jira. Oromoof immoo yeroo booda akka
irratti nuuf fe'amu abdii qaba jechuudha. Kanaaf ammaaf kanuma jiru waliin ilaalle booda ammoo afaan keenya keessaa nuuf galee baay'ee kanamatti tola. Isaas ni ilaalla jechuudha. Dhagaan Ingiliffarratti inni isee isin Arabiffaa yoo feetanii Ingiliffaa yoo feetanii afaanuma barbaadan afaan baay'eetu jira. Kun hundumtuyyuu afaanota jiranidha jechuudha. Afaan barbaadan afaan kana nuti amma hin beeknu jechuudha. Ijoolleen Itoophiyaa afaan kana hiikkatanii gara afaan keenyaatti maal akka jedhu maal akka namni afaan kana dubbatu sun maal akka isiniif barreesse baruu dandeettu jechuudha. Tole ani dursa Ingiliffarra jira. Arabiffarratti deebifachuu barbaada jechuudha. Yookaan Ingiliffuma warra isinitti agarsiisuu isin immoo afaan barbaadanitti kan jechuu dandeettu waan ta'eef jechuudha. Kalos godhatan keessaa ba'a. Dursa egaa achi keessa seentanii booda iddoo kana gadi tuttu. Iddoo kana raayit godhachuun isinirra jiraata. Raayit godhachuun isinirra jiraata. Yoo raayit godhatanii iddoon tun wanti tun isiniif baate jechuudha. Wanti kun egaa isiniif bahee booda afaan Amaariffaatti irra jira kan koo dursa. Isin immoo afaan Amaariffaatti hiikkachuu fedha hin qabdan yoo ta'e maal gootu afaan ofii keessanitti hiikkachuu barbaadan sanitti afaan isinii galuutti jechuudha. Amma afaan duraa Ingiliffa san hin beeknu miti afaan kanarratti hiikkachuu waan jenna jechuudha. Isinis immoo afaan isinii galu irratti waan jechuu dandeettanii ani Amaarrik jedhanii ifama. Egaa tuni nabaatee booda kana sidduu biraatiin deemaa jechuudha. Afaanicha barbaadu isaan hiikkachuudhaaf iddoodhuma tokko dhageetanii hiikkadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana iddoo kana dhageenyee wajjin ilaallaa jechuudha. Meesheejjiidhuma afaan Arabiffaati irratti nama jira. Okay. Maal akka jedhu kana gadi tuttanii asirratti caafii isaatirratti galchuun isinirra jiraata. Egaa tuttanii booda ifama. Egaa kana fakkaataa hordoftoota koo akka dhaqeetiin isiniif hiniinne walirratti naaf hojjechuu didiitu jira. Yeroon isaa kana isiniif hojjedha jedhee isatti waraabaa jirutu na jalaa cufama jechuudha. Kanaaf isinirra wanti jiraatu haala isinitti agarsiisanii egaa kana sirreessanii keessaa baatanii booda bakka dhaxxanii isinii dubbifachuu feetan ni dhaxxu. Egaa dhaxxanii booda wantatti tana akkanumatti deemtanii irratti gadi tuttu jechuudha. Yoo tuttan akkanatti isiniif gurraacha. Egaa isiniif gurraacha booda akkanatti irratti sarartu jechuudha. Wanta isiniif wanta dubbifachuu feetan san jechuudha. Caafii isaatirraa kaaftanii irratti sarartu. Egaa sarartanii booda gubbaarratti afaan hiikkachuu fi jalatti immoo afaan hiikkachuu feetan sanii afaan hiikkachuu isiniif fida. Gubbaarratti afaan hiikkachuu feetan sanii haala salphaa ta'een itti fayyadamuu dandeettu. Yoo naaf dalagee dhageessan isinitti agarsiisaa garuu na didee naaf na jechuudha. Afaan Arabiffaa tokko ilaanii as keessaa malee afaan Arabiffaan qabu kanaaf asirratti galchina jechuudha. Eegasii booda irratti sararra. Neenna.
Difama. Sorry. D saucy B gals galgolja. Sul lels diesel jaylis or as. Sagalee dhaan akkana jira jechuudha. Meesheejii biraallee dhaqeen ilaalame. Inni jala kunoo maal jedha? Akkana jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa sagalee dhaanis dhaga'uu feene. Friday, 18th June 2021 Orbl Gol L Lisla PSL Ilal Dialis. Haala kanaanii waan feetan sagalee feetan yoo dubbisuudhaan illee feetan haala salphaa ta'een hiikachuu dandeettu jechuudha. Aappii baay'ee tokko jaallatamaadha. Baay'ee tokko jaalladhe anis. Isinis akka jaallattan abdiin qaba. Meesheejii barbaade namni yoo nuuf barreesse haala salphaa ta'een hiikannee barreessinee deebisuu fi dandeenya jechuudha. Hordoftoota kiyyaa yoo isinitti tolee viidiyicha yoo jaallattanii laayik sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa isinin jedha. Waan afaana turtaniif galatooma guddaan irraa qabdu. Ammayyuu jannata jabeessuun keessan irraa hin hafin isinin jechuun jaalladha. Galatooma.